Nutis bakka silaa barbaachiftu nama gartee gaa'isaniif rabbi rahmata godhe ni gaa'isna mee akkamitti soomanna jette meerra deebinaa yeroo takka dubbatuu dadhabdee jirti sagalee baasuu hin dandeenye akkuma isin agartan kana lubbuun bahuu malee du'a malee wanni hafeef hin jirtu kunoo kana fakkaataa jechuudha. Ummanni kun akka jirutti kunoo istoora jala jiranii guyyaa 5 as jala teenya jedhanii kunoo kana fakkaatan jechuudha. Ummanni magaalaa burqaanaa goloodaa keessa magaalaa burqaa keessa kan jiran rakkoon jiru kana fakkaataa jechuudha. Kanaafuu qaamni silaa rabbiin laaffiseef hatattamaan akka ummata kanaaf furmaata godhu isin gaafanna. Kunoo kana fakkaataa jechuudha ragaan keenya qabatamaan.